إلهامين نوتي وراب دي كتة تومتي وراب دي نكتة تشوسلا نوتي بالبلتن نطابا ميرا كيف فدا نموت أجرا وراب دي نكتة تشوسلا بيالاتين في جدة نقدي بريرانا قدا ساجرتان مقالة إني مسكان حسين كان جرم مقالة إني مسكان حسين كان جرم كندا عنده فنان جديد نقدي دلدلتين كيسار جرتان إنه لكي وأمي شتاجرتان يرون كنان جرو كان جموجي كان كيس جرانو لكي وان وري كان جروسي جرانو بيكا كندا عنده فن إرجع لكون كم نون إيسيسيس مالي بحواسة كيس جرانو وراينا قولي سنتي إسا لايف فيديو ورابه ميدان بيته ديمو فين ديمس هاجرون أجاي اتبل بليان أكاونتي سان كبا مالك أفولي مالك تكفولين أكاونتي سا تقول شيء هيرا يهي وان غوتو ميدان بيته متي ديمو ديمتا متي هو مالك أكونو هنغنان كبان مالك كان هو فورت دوتي أكاونتي كي تقول شيء كرارتي غازتي كجتشا ديميتي بكا كان بنوجي سي لكتي تيرجن أكاونتي رمسان بيك أكاونتي رمسان تنقل جان دوغا ربطشو رابيوتي تربون تقول جنتيرجي هارا كونو عندي وفي جبا وفي يونا مكسا كان يو جبان نك أباني مالي جبان دودوبا دهون دندو باتو نمكسا كان أباتشون أورموت كيستو هاول وني أورمو برباتشو مالي نبيان مان أورمو وانتنو برباتشو وانتنو مغمتشيسو كان أولين جيرو بر Alto ko fa otonar cijira ya kuma sani kana tikun tala kana fa ba dina maka da gargare duro ya rayya Kenya duga dubbachuudhaaf atillee anillee hin godhini siin jedhe poostiin godhini siin jedhe galata beetis poostii goote garuu an silaa wanti barbaade agartee namni karaarra gaafa deemu raayya nama saba isaaf dhaabbate gantuu biti takkaa isaa Oromoo kana ganee bakka biraa dhaabbatu argeen beeku raayya angaraarratti. Ustaaz Raayyaa hagana afaanirraa baafatanii nama kana maqaan dhaha akkana naan jedhe jedhanii takkaa dubbatan agarreen beeynu jecha fokkataa jecha hamaa hatta nama tara akka anaafisii kanaan illee jedhame maaliif naan jette jedhame kan nama dallansiisu Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiin jedhame. Takkaa gadi bahanii dhimma dhuunfaa isaanii irratti rakkoo irratti siyaasa irratti takkaa isaanii dubbatan argeen beeku goraan isiyyuu argitan hin beeynan. Mee jechi kana jecha isaanii hin jedhame kana haga tokko viidiyoo kana kan isin dhageeffachiisa. Akkasuma waa'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa Daawitee Mokonnan maal dubbate ka jedhus haga tokko waliin ilaalla. Viidiyoo kaleessa galgala waraabee irratti namoonni nan hubatin komantii keessan dubbisaatiin ture namoonni gartee yaada kiyyaa nan hubatin akkamitti hin hidhamin jetta yookiin ammoo yooniin hin hidhamin jetta nama hidhuu fi hiikuu danda'e osoo hin tahin warreen nan hubatin haga tokko adda isiniif baasa. Haga dhumaatitti na waliin tura. Ani Abduu Moobaala Birraayii bagarra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jedha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafaa kaleessa mallaqa guddaadhaan mallaqa uummatarraa guurame fakkeenyaaf kan yaadataa Jubeedii fa'aa miiliyoona 10 keessa jiruu fi kan biraallee dabalatee yoo xiqqaate waan nama 15,000 ol nyaachisu qabataniiti Boorana Gujii gammoojjiidhaan kana geessuudhaa fi gargaarsi Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafaa garasitti fe'anii deemaa jiran kuni kan torbaan kana geeffamaa jirurraa wanti adda isa godhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafaa gargaarsa garasitti ergamaatiin jiru akka gurguramaa jiru BBC dabalatee miidiyaadhaan gurguddaan hedduun gabaasaa ture akkuma isinuu yaadatan jechuudha. Haala sanirraa akka dandamatuun yeroo asirraa ka'an dhaammatanii nuti gammoojjii uummata bakka akkana aanaa akkana keessuuf deemna Gujiis Booranas kunuun quba qabaadhaa Gujiinis musimadhaa Booranis musimadhaa jedhanii asirraa dhaammatanii ka'an jechuudha. Wanni kana isiniin jedheef maalinni qaama biraatiin karatti butamee yookiin harka nama biraa hin seenu daayirektii uummata sana harka seena. Kana qofaa miti. Liqii seenan har'a fakkeenyaaf namni dhuunfaa isaatiif liqiin seena maashina bishaanii kana liqiidhaan yeroo garagaraatti waa'ee kanarra dubbataa turan ka mallaqa cinaa kafalanii liqiidhaan jechuudha. Miiliyoona 50 jedhan isa dogongoruu baadha jechuudha. Hundatti furraa waan kana amman tanas Booranaan keessatti fakkeenyaaf wanti isaan jechaa turan maashinuma uummanni bitate kanaan yoo dandeenye boolla bishaanii tabonallee hin goyne gadi fageessinee haga duraan achi keessatti illee kan mootummaan babbaasee jira kasan caalatti akka bonallee hin goynetti baafna ka jedhu dubbataa turan jechuudha. Jechuun Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa yookiin ammoo seenaa isaan uummata kanaaf godhaa jiran isintuna caalaa quba qaba. Hagasta akka irratti hojjetaa jiran akkanaafi siyaadhuma tana Boorana Baalee Harargee jedhanii waliin kaane wanni kun osoo haganan hammaatiin waggaa 3 kana haga kanatti bonni uummata kana eegale halkanii guyyaa waan kana furuudhaaf garee isaanii waliin jechuudha. Akkanatti halkanii guyyaa deemaa jiran amman tana fakkeenyaaf kaleessaa isaanii fi Ustaaz Sufiyaan Ustaaz Kaamil Shamsuu fa'aa ta'an jechuudha. Mallaqa guddaadhaan akkasii bitanii garasitti fe'aa geessan jechuudha. Isaanii gargaarsa uummataatiif akkanatti deemaa jiru karaarratti jechi kun jedhameen jechuudha.
Meelaala ilma namaa budaan sammaadii fi nyaatti jiran ilma ofii nyaatti moo bareedina ofii nyaatti moo maali jedha waan jedhamu tokko jira mammaaksa Oromoo keessatti hin dagadhe. Amma akkasani nama Ustaaz Raayyaadhaan waa jedhu kana jechuudha. Yeroo har'an tana garee fakkeenyaaf amma garee isaanii kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa karaa namni waa gargaaru karaa mootummaatiin godhame illee jira fakkeenyaaf akkasuma kan qaamni adda addaadhaa godhus jira. Kan akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kun tokkocha tahee sabni kun hagana miidhame. Osoo rakkoon tun hagana hin gahin hundatti furuuf akka rakkoon kun hin deebinee fi wanni isaa waa'ee maashinaa kana alarraa galchaniif jechuudha. Liqii seenaniiti fakkeenyaaf miliyoona 5 kafalanaatti fakkaata. Waan miliyoona 50 miliyoona 5 kafalanii kaan akkasitti liqiidhaan galchana fakkaata maashina bishaanii kana jechuudha. Jechuun miilaan dhimma ofii godhanii liqii fudhataniiti. Hawaasa kanarraa akkasumatti funaannee yoo dandeenye aga dandeenyeen kafallaadha. Duuba naggada ajaa'ibaatitti jirtan mee ani isiniin himu isaanumarraa dhageeffanna jechuun waan kana isiniin jedheef maalinni yookiin Ustaaz Raayyaa isin namni hin beekne ni jira. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa barra akkam seetan namni hedduu jira. Sheekha illee hedduu qabna. Aktiivistii illee hedduu qabna. Alhamdulillah yeroo har'aan tana beekaa hedduu horanneeti jirra. Garuu akka Ustaaz Raayyaa hedduu miti lama qabna. Tokkochuma kana qabna. Kana isin hundinuu ni beektan jechuudha. Ka gara hundatti namni biyya sanitti Oromoo tahee osoon an jiru waan an furuu danda'uuf hin miidhamin jedhee halkanii guyyaa. Amma son isin beekuu qabdan Ustaaz Raayyaan takka dhimma isaa akkana jedhan akkana naan jedhan jedheetiin takka dubba. Namni kuni keessachi deddeemeen himu kaa. Gaafa yaadigirraa kaasee tari amman tanallee ta'uu danda'a amma haga tokko jijjiiramni jira. Karaa qaama mootummaatiin jaalala uummanni isaaf qabu kana yoo sodaatame malee wanni meeqa ka jedhamuuni hagam takka akka hordofamuu ni beena gaafa yaadigaa gaafa wayyaaneedha hagam takka gartee haga sodaachisaan adda addaa wanni adda addaa godhamaa ture gaafas illee biyyaa dheessee hin baane akkasumatti jiraataa ture gaafa sumayyuu takka gadi bahee hin dubbanne jechuudha nama akkanumatti cal jedhee waan nama dhuunfaa dubbatu miti beeki dubbiin tun dubbii gadi fagoote abbaa galuufiif jechuudha an keessa achi hin deemu amma jechuun waa meeqatu jira wanni silaa Ustaaz Raayyaan dubbatuu danda'an jechuudha. Haalota san hunda obsaan bira as dabraniiti har'an tana isa kana dubbatan jechuudha. Keessattuu keessaa kan isaan isa kana maqaallee dhaha jedhan. Hedduu coraan kun nasuu kana wallahi. Nama akkanaa kanaan nama maal akka taha minaan galu akkuma budaan gartee ufuun nyaatti jaansanii yoo taateef yookiin ammoo waanyoon kun akkam seetan. Fakkeenyaaf nam tokko yoo mallaquma namaa tokko akkasi fuudhee amaaraadhaan ka geessu kana argaami. Bara war akkasii jira. Yoo ammoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miliyoona 20 miliyoona 30 fuudhanii akkasi geessan. Liqii fuudhanii akkasitti alaa liqii fuudhanii ummata kanaan baraaraadhaaf hundatti furaa fi miliyoona 50 liqii fuudhanii miliyoona 5 irraa kafalaniiti haala akkasii godhaa jiraniimi. Ani osoo waan kana fuudheetiin gimmaashi liqimsee silaa karaa gabaabaadhaan niin taajira gargaarsa ummata akkana geessa jedhee akkasiin godhaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa wanni rakkoo ta'e maal seetan osoo tartiiba amma jedhamma namni kun jechuun isin beeytanii fi biti osoo tartiiba akkasii ta'e as jira Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa yoo narra taajira kobra akkamii kanaan socho'a warra isan geenne Finfinnee keessa kan kobra akkamiitiin socho'u jechuudha kan makiinaa miliyoona meeqaatiin socho'u kan dalagaan isaa gartee hoteela maal fakkaatu qabu kan mana maal fakkaatu keessa galu duuba inni ijoolleen isaa akkam nyaattee bultee dhuydee quba gabaaree fakkeenyaaf kun akkuma isin agartan kana jechuudha osoo moo taajiruu barbaadee salphumatti karaa gabaabaadhaan namni isan geenne meeqaatamtu taajira jechuudha. Yoo barbaade qaama mootummaatti achi maxxane yoo barbaade abbaa qabeenyaa fedhee waliin yoo akka barbaade dalagatee kallattii kamiinuu jechuun gaafa wayyaanee irraa kaasee hagammaatti illee namni Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa caala osoo addunyatti haajaa qabaate carraa taajiruu carraa mallaqa horachuudhaa qabaatu hin jiru. Osoo akka jedhamu san naggada barbaade maal godha kanaa miti barkaatiin agarreenu karaa gabaabaadhaan miliyoona meeqa argatee miliyoona meeqaan taajiruu danda'a beeke. Garuu jechuun waan nama isaan hin beeknetu jiraaf osoo hin taane wal jabaa ofii akkuma reefuu wanni namaa ta'e man suni'a ilaykum ma'ruufan fakaafi'u man sana'a ilaykum ma'ruufan mee dhageeffadha fa in lam tajidu ma tukaafi'uunahu fad'u lahu kanaaf galatooma nama baay'ee galatoomfachuuf deemna amma hin dubbannu nama hedduu jechuun wanni challenge nama kun guddaa jira baay'ee keessa jira kana keessa dabarnee ammaaf as jirra amma bakki jirru kun hangafa Oromoo Boorana jirra hangafa Oromtichaa Boorana jirra abbaa keessan bira jirra kanaafuu ganda jaasanii alii jirra ergaan ilmaa qaqqabeera kanaaf immoo bifa gadhaabbataa ta'een bifa gadhaabbataa ta'een ummata keenya naannoo Booranaa jiru kana haala mijaawaa baay'ee jira haalli immoo uumamaan dizaastariin adda addaas immoo inuma jira
Bishaanis yaalii godhamaa fi jira. Bishaanis yaalii godhamaa jira. Garee dhumti kun yeroo gabaabaa keessatti haasoo kana guutuu isin dhageessuuf miti kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kanatti aanee dhufa dhaggeeffata waa xiqqoo takka bira ga'ee jira. Gaafa inni beela'u qofa dhaqnee waa nyaachisu miti. Akkanaa miti. Mee bifa dhaabbataadhaan barumsa isaa irratti akkan akkaataan jiruu isaa itti fooyya'u akka dinagdee dhaabbataa ta'e akkaataa inni itti furatu irratti manneen barnootaa irratti wantoota amma waa dhufee balleessu horii qofa irratti hundaa'ee horsiisee bulaadha baay'inni isaa. Akkana gammoojjiin nuti keessa jiru faan ilmaan jaatanii alii bishaan barbaaddi. ilmaan jaatanii alii bishaan barbaaddi ijoollee. Ilmaan jaatanii kana qajeelatti gadi qabi maashina qabna. Dhiyeessuuf deemaa jirra. Hawaasa keenya maal dhaamtaa ilmaan jaatanii alii haqanurraa qaba ijoollee. Dhaggeeffadha. Wareegamni inni kaffale arginee wal dhaannannee arginee illee du'aa isaallee awwaallachuu baannu rakkoo kanatu isa rakkisee jennaan utuu gaafii kana gaafatu addunyaa kanarraa gale. Addunyaa kanarraa haala malleetti iqtiyaalaan isayyuu bakka malleetti ajjeefamu. Iqtiyaala jechuun ganamee gantummaadhaan wayyaanee dhaqee ajjeese. Wayyaanee dhaqee ajjeese akkuma isin beeytanu wayyaaneen bakka inni jirtu tureetti anurraa ajjeefte. Jaatanii alii mufaajaa ajjeefame. Osoo gaafii kana gaafatu gaafii barnootaa osoo ijoolleedhaa ta'abu osoo manguddoodhaa ta'abu osoo furmaata waaraa waan inni lafa kaa'ee deeme qofti yoo hojjetame ijoollee naannoo yaabelloo dhiisi naannoo biraayyuu hunga jaatanii alii dhiira nama keessaa baate goota namaati beekaa namaati illee jaatanii alii ani akka gaariitti waa isaa beeka akka gaariitti gaaf tokko isiniif hima waan inni ta'e waan inni keessa dabarfate hawaasa keenya kabajamoo ilaamee. Dhaggeeffadha. Warra abdii kutatu miti warri abdii nu kutachuusuudhaan nutti bilbiltan nu dhaabaa. Namoota jira warri abdii nu kutachuusuudhaan biyya alaatiin dhufe jedhee nigdii bareedaa nagadaa isaa jirtan maqaa dha'ee ni masakan. Huseen kan jedhamu maqaa dha'ee ni masakan. Huseen kan jedhamu Kanaadaadhaan dhufe naan jedheeti nigdii daldala dinqiisaarra jirtanii nuun jedhe. Lakkii waa oomishataa jirtan yeroo nakkallaan jedhu kana gammoojjii kana keessa jiran lakki waan warri kana jedhuus ilma namaa nu beeka Kanaadaadhaa dhufe ergaa rakkoon qabu nun dhiyeessisiisu maaliif hawaasa keessa jiran in arga hawaasichi yoo beeka caalaa ammoo maal amanna rabbiin amanna kana uumetu iyyuu akkana qofaa miti hawaasni nu deemaa fi jiru nu keessa jirra hawaasni keenya qubanu qaba rabbiin qubanu qaba. Wanni hojjetamu sun illee qubanu qaba. Boru fuula rabbiitti dhiyaanna hin taate. Isa kan nuun jedhus isa maaf hawaasni keenya gargaarama jedheetti duulus isa kallattii kanaan immoo boraatii jedhee immoo siyaasa adda addaatti itti fayyadamuun itti duulus rabbumatti kennan waan biraan waan goonu hin qabnu. Ammaaf amaanaa keessan nama miliyoona nama 15,000 kan yaadataa bariisoo dabalatee yaada Saal Juneedi bifa waliigalaatiin hawaasa keenya kabajamoo wanni jechuu barbaadu abadan waan nu dhaabaa hawaasa keenya irraa nu dhaabuu hin qabnu amma abbaa keenya bira jirra ganda abbootii keenyaa jiru bulchaan ganda kanaallee bulchaa bareeda bulchaa diqqii bulchaa simannaa beeku bulchaa ajaa'ibaa tokko qabanii bulchaa kanaa wajjin hin dhahinee ijoollee manguddoo dheebottee fi beelufte sana rakkoo isiillee irraa qorannee nyaata isin nutti amaanaa nama kuma kana hundaa nutti kennatan 10,000 kan nama 10,000 dhufe kan nama 5,000 bulee horaadha gujii baha gujii jechuudha gara kanatti asaana achitti bira dabarfannee dhufnee ganama boruu irra kan nama 10,000 fudhannee as dhufne. Warra siyaasa keessa jiranillee siyaasa irratti afaan itti dheerachuu dandeenya. Siyaasa irratti yeroo takka takka illee dabaree beeki sheekotii silaa siyaasuma irratti illee qeequun qabu. Sheekotii takka takka immoo yoo siyaasa keessa seentee fakkeenyaaf jarri walqixxummaan hin gara tokkotti gara mootummaa qofa godhu yookiin hawaasa kana dagate jechuudhaaf waa'ee isaanii dubbanne malee nama akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa sabummaadhaanis amantiidhaanis hin qabu sabni kun tokkochuma kana qabna jechuun gareen isaanii kophaa hojjetaa jiran jechaan jiru. Nama akkana hin qabnu jechuudha. Namni waa'ee isaanii beeku fakkeenyaaf dubbatee ture kaleessa jechuudha. Daawitee Mokonnan artisti Daawitee Mokonnan fakkeenyaaf kaleessa dubbateeti ture jechuudha. Nama dhugaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa nama qabatamaan gartee qabsoo keessatti waliin turan jechuudha Daawitee Mokonnanii. Waa'ee isaanii dubbatee ture jechuudha galatoonfannaa isaanii san keessatti. Ustaaz Raayyaan osoo naggada barbaadanii as jiranii har'a.
mee waan nama 15,000 nyaachisu qabatanii achiin deemuun nama akka isaanii amantummaa qabu kan ummataa kan akkasii qabatanii achiin deemuu miti. Ati har'a osoo naggadaaf makiinaa 2-3 Finfinnee irraa Shaashamannee irraa kaatee fakkeenyaaf Booranaan geessa jettee kaate hagamta akkasi rakkisa. Anaati illee tilmaamuun nu dhibu jechuudha. Naggaadee ta'uu baannu illee jechuudha. Jechuun tana qofu kun isaanii haariyaa miti. Gammoojjii Baalee tana caala gartee kararraa gortuudhaaf fagoo karaan fokkataadha san keessallee jechuudha akkasitti dhukkee dibatanii yeroo meeqa itti deddeebi'an jechuudha akkuma amma jan kana kaa hundetti furuudhaafis jarri kun beeytota karaa barumsaatiinis karaa saayinsiitiinis uummata beeytota amantii qofaa miti jechuudha warra akka Ustaas Kaamil Shamsuu kan akka Ustaas Suufiyaanii hayyoota gurguddaa jechuudha warra silaa biyya sanis bulchuu danda'u karaa saayinsiitiinis jechuu barbaadeeti duuba adawwii akkanaa kanatu jira namni har'a Ustaaz Raayyaadhaan hagan takka Ustaaz Raayyaan ol baafatanii karaa waa'ee as keessatti gartee ka warra siyaasaaf jettanis warra akkasuma gartee waan kana nu gufachiisuudhaaf jettan siin as keessatti waa'ee dutu kan quba qabaadha Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa adawwiin akkanatti quba itti qabaa jirti diinni quba itti qabaa jira jechuudha siyaasaanis waanyoonis hinaaffaadhaanis kanaafuu nama gurguddaa akkanaa kana namni waan akkanaa kana jedhuun nama tokko jalqabuma waa beekutu irra bareedaadha natti fakkaata. Kanaafuu namni jecha hagana gahu namaan jedhee isaan obsa bira dabramee hagana sooshaal miidiyaa irratti ol baasan takka isaanii dubbatan agartanii dhiibbaan karaa mootummaatiin akkuma isin jedhe gaafa wayyaana irraa waa meeqatu irratti godhama. Takkaa ol baanii isaanii dubbatan agartanii akkanaafisii kanaa miti jechuudha halkanii guyyaa eeggaman jechuun biyya sanitti namni beekaan namni guddaan namni hawaasni jaalatu ni eeggama akkuma isinuu beektan jechuudha. Akkuma Joowar Sanfaatti fudhu. Kanaafuu quba qabaadha jechuu barbaade Ustaaz Raayyaa Daawitee Mokonnan illee homa kanaati fakkeenyaaf inni kanaa wal qabatee osoo hin tahin ergaa Ustaaz Daawitee Mokonnan dabarse kanarraa isin hedduun keessan dhageeffatanii jirtan jedheetiin yaada. Ani waan kana asirratti maxxansuun barbaanne jedhe mallaqa kana namni fakkeenyaaf ayilleen hagana uummata Boorana ta'e hagana uummata gartee hongeen miidhame kan akkasiitiif jedheeti namni hundinuu waa ergaa jedhe. Midhaan kun ammoo maaliin fe'amee deemaa baasii akkamiiti kan jedhuudhaa fi an akaawuntima isaa irratti kan gargaarsa osoo hin tahin kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa irratti tiraanspoorti godhaa waanuma laanchii godhaa waanuma makiinaa ittiin kafaltan godhaa jedheetiin akaawuntii isaanii irratti galche jedhe inni ammoo Daawiteen gargaarsa haganaa nuuf fuudhe jedheetiin onlaayinii irratti maxxanse jedhe dhuguma Daawiteen osoo maxxansin inni maxxanse jechuudha Daawiteen achi booda gadi bahee dubbate jechuudha torbaan gahee jedhe eegaan galchee mallaqa kana Daawiteen har'a Ustaaz Raayyaan maxxansinaaniin dubbate jechuudha hedduu kaa inni jechuun warra gaafa duraa qabsoo irratti illee waliin turanii mee tilmaama amma isin Daawiteeni waan laanchii godhu waan tiraanspoortii godhu makiinaa gaazaa ittiin guuttadhu jedheetiin galchee jedhe garuu gargaarsa uummataatiif jedheeti maxxanse Ustaaz Raayyaan wanni awwaahee qabeenyaaf yookiin ammoo dalagata akka amma gartee waan jettuun kana yookiin akka warri siyaasaa jedhuun san jechuudha warri miiliyoonni 10 yoo harka seene miiliyoona 5 ofii liqimsee miiliyoona 5 uummata biraan gahu kan abbaa barbaade haa ta'u dirjitii paartii barbaade illee haa ta'u yookiin ammoo qaama dhuunfaallee haa ta'u warri akkas fedhu Ustaaz Raayyaan ammoo faa jechuudha kakiisha isaanii silaasin jiru haqaasataa jiree bar Ustaaz Raayyaan osoo kanuma dalagatu kanuma gartee kallattii isaatiin akkuma amma Daawiteetiyyuu miti Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa amma dura namni tokko hin dubbanne onlaayina kanarratti jechuudha Ustaaz Raayyaa keeti jedhee namni mallaquma dikkaa akaawuntii irra galche gargaarsa uummataati geesse jechuudha ambar gargaarsa uummataatii fi kan sitti kenne uummataa fi miti kana barsiifi jedhan inni ammoo gargaarsa uummataa geesse jechuudha kan ofii dalagatu itti baasaa jiran jechuudha jarri kun sheekotiin amma as jiran kunneen sadeenuu warra akka Ustaaz Kaamil Shamsuu viidiyoo tokko keessatti dubbatanii turan laanchiidhaaf yeroo meeqa baankii seenne akkasuma wacii karaa kanaatiif yeroo meeqa baankii seenne kan isaan jiran akaawuntii isaanii irraa jechuudha duuba uummata akkanaa kan sabaaf hojjetan kana gufachiisuu barbaadan akka gartee gargaarsi uummataa miiliyoonni 10 yoo kenname miiliyoonni 10 akkasumatti guduunfamee bira dhaqu warri hin barbaanne miiliyoona 10 irraa shan nyaatee shan geessuu warri barbaadu kan barbaade paartii fedhe haa ta'u nama dhuunfaallee haa ta'u Ustaaz Raayyaa fa'aatti qophiisaa jiranii quba qabaadhaa Oromoo qaalii kee jabeeffadhu qaalii qofaan daayimandiidha Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jechuun isin hin beektaniif isin himaan jiru akkasii akkuma Daawitee Mokonnan jedhe san jechuudha asirraayyuu waan guddaa hubattan jedheetii yaada mee agarraa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa mana bareedaa ni qaba akka jara kaanitti jechuun mana akkasii qabachuu dandeessa mee akka darajaa isaaniititti mana bareedaa ni qaba makiinaa bareedduu ni qaba jireenya bareedaa jiraataa jira akka nama kaaniititti ilmaan tiyyayyuu maal taateyyuu quban qabu jechuudha. Kabira viidiyoo kaleessa maxxanse irratti yooni maanyaa gara biyyaatitti galee fakkeenyaaf yeroo aktiivistoota yookiin ammoo warri saba kanaaf sagalee ta'an yookiin ammoo paartii wahii kan faallaa mootummaadhaa deeggaran yeroo gara biyyaa jiran waa'ee saba kanaa dubbatanii akkasuma ammoo hogguu gara biyyaatitti galanii qaama dhuunfaallee dabalatee naa hidhaa waan jedhutu jira beek biyya san keessa naa hidhaa ebaluun kunoo gara biyyaatti galee paartii akkasii qeeqaa ture abiyyiin maqaa balleessaa ture abiyyiin qeeqaa ture fakkeenya tokko yoo fudhanne abbaa giddii yeroo inni Dubaay turetti keessattuu gaafa gartee lola kaabaatti turan gaafa Hacaaluun ajjeefame gaafa Joowar faa hidhaa turan sanitti
akkasitti abiyyiin diqqeessaa ture wayyaanee deeggaraati ture yaanii ijoolleen man dhalattoota Jimmaa dhiifama naa godha akka muraasni jechuu kiyyaa hunda jechuu kiyyaa miti irratti akka malee duula bal'aa irratti geggeessaa turan akkasumatti hidhame jechuudha abbaan Giddii haga maatiitti iyyuu hidhaa jira hidhaan baane jechuudha. Duuba akkasuma nama sooshaal miidiyaa kanarra beekamu keessaa Caffee Raammisillee gara biyyaatitti yeroo galutti kaabinee dabalatee namoota dhuunfaa iddoo agarra akkanatti kunoo biyya akkas taa'achaa ture amma immoo biyya dhaqee achirraa kan Ameerikaa biyya dimokiraatii keessa taa'ee akkas jala dubbatu jira. Yoonii Maanyaallee akkasuma jechuudha. Yoonii Maanyaa immoo xawalwaaleedha akkuma isin beektan jechuudha. Nama kana jettee yookiin saba kana amantii kana nama akkasiitti ilaalcha kana qaba aayidiyaa akkasii qaba jettee onnati beektu hin jiru. Duuba warroonni gartee gara biyyaatitti galan kuni qeeqa sababa gartee sooshaal miidiyaatti fayyadamanii yookiin ammoo mootummaa kana abaaraniif mootummaa kana arrabsaniif yookiin mootummaa kana qeeqaniif yookiin ammoo saba wayiitiif sagalee ta'aniif yookiin nama dhuunfaa aktiivist tokkoof sagalee ta'anii fi asumarratti beekamtii sooshaal miidiyaatti qaban itti fayyadamanii yeroo gara biyyaa galuu barbaadan mootummaa faarsuu eegalan akkasuma yeroo biyya galanillee jijjiiramni jira biyya akkas taate akka biyyi jijjiiramni jiru jechuu kiyyaa miti gaafa wayyaanee irra jijjiiramni ni jira ni beekna ni jira jechuudha jechuun aadaa baramaa ta'e wanni sun duuba sanumarratti waa'ee yoon irratti isinitti hin dheeressu. Yoonii Maanyaa biyya galee akkanumatti gartee naafaa hidhamuu naaf akkas haa ta'u waa'een hidhaa kana gaafachuun ebaluun sun yookiin ammoo abbaan Giddiituun hidhame yooniin haa hidhamuun amma sooshaal miidiyaa kanarratti yooniin nama gartee gaafa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu akkana jechaa ture nama qooda keessaa qabu nama akkas jedhee nama akkana jedhee mootummaa kana abaaraa ture waa'ee amantiitiin wal qabatee wanti inni hin jedhin hin jiru jechuudha mootummaa kana abaaruu dhuunfaadhaan abiyyiin arrabsu dhuunfaadhaan paartii biltsiginnaa arrabsu Oromoodhaan waan fedhe jechuun yoo barbaade Amaarallee akkasuma gadi bahee amantiillee abbaa barbaade yoo fedhe musliima yoo fedhe kiristaanaa haga gartee waan saba kana wali buusullee haga jedhu takka jechuudha garuu namni Yoonii Maanyaan beekan jiru namni kun nama jalqaballee sooshaal miidiyaa irratti illee as bahee nama yeroo akka biyya saniitti jechuu barbaadeeti. Duuba amma yeroo biyyatti galutti gara kaaniin gartee isaan faarsaa taa'an akkasii biyya keessa nagayaan deddeemaa jiran abbaan Giddii biyya itti hidhame biyya ammoo gartee Oromooti namni akkamitti namni akka Yoonii kan akkas dhuguma dubbachuuf mootummaa kana namni isa caalaa sooshaal miidiyaa kanarratti beekamtii qabuun kuburisfachaatumaan namni isa caalaa biyya san keessatti akkasuma beekamtii qabuun hordoftoota qabuun mootummaa geegan jiru jechuudha. Duuba namni akkasitti hidhamu namoonni akkasii sun yeroo gartee biyya galanii hidhamuu fi maal jechuun kun sirrii miti kamiyyuu haa ta'u kan jirudha. Ani akka an jedhe isin gara malitti anamma namni hidhamin hin hiikamin ajaja kennaan jiru beek yaada kiyya kanneen ani isin jedhe maal inni sooshaal miidiyaa irratti dubbateef namni tokko Yooniis haa ta'u abbaa Giddiis haa ta'u Caffees haa abbaa barbaade sillee anallee haa ta'u yeroo gara biyyaa gale ati gaafa achi jirtu san akkana jettee dubbattee nu qeexee nu abaartee hidhamuu qabda bar nama kaabinee hin ta'in abbaa Giddii dhugaa dubbachuuf bar ijoollee gandaan dhaloota isaaniittu yoo ka jecha namaatiin hidhamu taate ijoollee gandaan dhaloota isaaniittu hiisachuudha wanni isaan abiyyiin arrabsee abiyyiin abaaree biltsiginaa akkas jedhee akkana godhe deeggartoota biltsiginaa dhufe ammoo kana jedhu jara keenya abiyyi kana faarsuun bulchaa jira yookiin ammoo kan isa jaalatu qofa kan biltsiginnaa faarsu biltsiginnaa bira dabree kan ammoo abiyyiin faarsu qofa bulchaa jira abiyyi fakkeenyaaf jara keenya bal'ifnee haa yaannu jechuun kana beekuun ogeessa seeraa ta'uu sin barbaachisu kana beekuun barachuu sin barbaachisu ati bal'isii haala siyaasa hammayyaa kan amma addunyaan ittiin buluu jirtu laalika. Kanaafu an kan jechaa jiru Yooniinis yoo waan isa hiisisu yoo waan seera cabse qabaate seerri isaa hidhu warri biyya bulchaa jiru mootummaan Oromoo kan badhaadhinaa kan biyya bulchaa jiru si nama anillee nama jechuun nutillee nama isaanillee nama seeratu ka ilma namaatiif kaahame kan gartee biyya saniitu jiraami seeruma badhaadhinni kaahate fakkeenya seeruma biyya sanii kan itti bultu sirriitiin bulchaa jirti amma seeruma biyya saniitii yoo abbaan Giddii seera cabse hidhuu yoo Yoonii seera cabse hidhuu akkasuma Taayyee fi Shimallis illee seera cabse nama hidhamaa jechuudha akkuma naafisiititti namuu seera jalatti bulaa jechuudha kan biyya bulchaa jiruu fi kan hawaasni illee jechuudha. Duuba jechuun ammatti fakkeenyaaf Dr. Abiyyi ministeera biyya saniiti. Bulchaa biyya sanii Shimallis pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Kan isa filatee fi kan isa deeggaru jechuun filannoo jirachaa hin jiru asillee kanallee gara biraatti hin jallisina. Kan isa deeggaruuf kan isa jibbuuf kan isa balaaleeffatus addaan filateetiin kan akkasii saniin bulchaa jira kan ammoo adamsa adawwiidha jedheetii miti. Injira mootummaan akkasii jira addunyaa tanarra jechuudha. Duuba mootummaan diktaatariin godhachaa jiru beekni godha jechuun nu abaarte akkas goote uummata dura kaafte kan akkas nu goote maqaa balleessi wanna jedhu hin jiru. Mootummaa Abiyyi karuma isa faarsu qofa bulchifachira ba'e kun beeki diqqeenna sila warrumaan biyya bulchaa jiru jechuun aga tokko gaafa wayyaanee jijjiiramni hin jiran jiru jechuu kiyyaa miti namni hedduun warrumaan akkasitti qeeqan sooshaal miidiyaatti biyya galanii nagayaan taa'aa jiran. Jijjiirama guddatu jira yeroo kana jennu bilisoomni isin jechaa jiru gara biraatti hin fudhatina jijjiirama guddatu jira kenna gaafa wayyaaneedha ol jetteetu maqaa isaanii yaamuu hin dandeessu gara tokkoon ammoo waan gariidhaan kan gaafa achii gadi illee jiraatu danda'a. Garuu kanarratti jijjiirama jiraachuu hin jiru barbaadeeti. Kanaafi an kaniin jedhee Yooniinis yoo waa balleesse malee
ebaluun sun biyya galee naa hidhaa wanni jedhu hawaasarraa nurraa dhaabbatuu qaba. Kaabineen haala bulchiinsa isaaniitiif waan isaan lafa kaan isaantu beeka. Nuti akka hawaasaatitti caffeenis biyya galee akkas jedhee abbaan giddii akkas jedhee yooniin akkas jedhee saba barbaadirraa ta'u saba filadhee jechaan jiru'an. Namni maal dubbatuu danda'a maal dubbatuu hin dandeenye maali wanti isa hiisisu maali mirgi isaaf kenname kan akka Itoophiyaatti jechaan jiru'an. Akkuma ilma namaatitti akka mootummaan tokko maal irratti kan nama hidhuu danda'u fi hidhuu hin dandeenye kan jedhu akkas adda baafnee beekuu qabnaa. Nam tokko sooshaal miidiyaatti ol baheeti yookiin ammoo nama tokko jibbeef paartii tokko jibbeef mootummaa biyya bulchuu abaareef balaaleffateedhaa fi haa hidhamu jechuun qaanyiidha. Itoophiyaa qofa jira wanni akkana kun Afrikaa keessaa yoo dhaabbate siyaasa ammayyaa tarkaanfatte addunyaan jechuudha. Awurooppaa fi Eeshiyaa qofa Eeshiyaan hedduu isaanii nugusa. Awurooppaadhaa fi Ameerikaa qofa miti Afrikaanuu tarkaanfatteeti jirti jechuudha. Afrikaa keessa bakka hundaan jiru jechuu kiyyaa miti garuu. Kanaaf ani hidhuu fi hiikuu murteessu osoo hin ta'in nam tokko naa haa hidhamu biyya galee akkas jedhee kana godhee san godhee hidhamuu qabaa eega biyya galee. Eega firii hidhaan haa dhaabbatu eega hidhaan dhaabbatu qaba eenyumarraayyuu abbaan giddis yoonii maanyaas caffeeramis hundinuu hidhamuu qabu yoo waa balleesse hundinuu hidhamuu qaba bar seeraa fi Oromoon kan qabsaa'uu fi ol aantummaadhaaf osoo hin ta'in walqixxummaadhaaf akkasumatti fakkaata Oromoon kan inni qabsaa'uuf namni hundinuu seera ala hidhamuu qabu yoo seera cabse hundinuu hidhamuu qabaadha kan Oromoon jechaa jiru warri akka malee na fahamtan warri fahamtan ammoo ni jirtan jechuudha waa'ee haasaa yoonii viidiyoo kaleessaa kan irratti yoonii maanyaa san irratti jechuudha an Abduu moobaayil appiraayi hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagayaan haa tura.